Akkam jirtu dhaggeeffattoota odaa miidiyaa Intercept oduuwwan guyyaadhaaf qabannee isin dhageessifna amma oduu tokko tokko. Waraanni abaaboo wal diigaa jiraachuu odeeffannoowwan maddeewwan garaagaraa ibsaa jiru. Projektiin haroo wancii eebbifamuuf ga'eera jedhama. Intaalistoonni olola sobaatiin qarshii uummata irra sassaabaa jiraachuun hubatame. Dr. Abiy Ahmed kutaa magaalaa Lidataatti bakka ispoortii poolis istaadiyeemii eebbisan. Ajajaan labsii ariifachiisaa waliigalaa haala yeroo naannoo Amaaraa gamaggamuun kallattii fuulduraa kaa'e. Pirezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping murteessummaa Itoophiyaa miidiyaaf ifa godhan. Yuukireen hir'ina diroonii waraanaa qabaachuun ishee yaaddoo keessa akka ishee galche ibsite. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduun keenya guyyaadhaaf qabannee kanneen turanii odaa miidiyaa Intercept like subscribe gochuun dagatinaa isiniin jennaa turtii gaarii isiniif hawwina. Waraanni abaaboo wal diigaa jiraachuu odeeffannoowwan maddeen garaagaraa ibsaa jiru. Waraanni mootummaa Itoophiyaa waraana waboo irratti yaaddoo guddaa uumuu isaa uummanni godina Horroo Guduruu Wallaggaa bilbilaan dubbifne tokko tokko nutti himan. Waraanni abaaboo keessoo isaaniitti godinaan wal qooduun shakkii hamaa walirratti uumuu odeeffannoowwan keessoo isaaniitii ba'e ni mul'isa. Tibba darbe Jaalboruu Gurmeessaa kan ajjeefame sababa kanaan ta'us odeeffannoowwan keessoodhaa miliqxee baatee ni addeessiti. Haaluma kanaan yeroo ammaa kana waraanni abaaboo sadarkaa abdii kutannaa irra akka jiruu fi qabsicha dhiisuuf akka dirqamaa jiran dubbachaa jiraachuu isaanii odeeffannoowwan uummata irraa arganne tokko tokko ni addeessa. Finxaalistoonni olola sobaatiin qarshii uummataa irraa sassaabbataa jiraachuun hubatame. Finxaalistoonni odeeffannoo sobaa afarsuun maqaa gogiinsaa fi weerara dhibee busaa jedhuun waan uummataaf quuqaman fakkeessanii lakkoobsa herregaa baankilee adda addaatti banuun qarshii uummatarraa guurrachaa jiraachuu odeeffannoon amanamaa irraa arganne ni mul'isa. Haaluma kanaan namoonni maqaan isaanii Arfaasii Hirkoo, Birruu Tsaggaayee jedhaman baankii daldala Itoophiyaa, baankii waldaa hojii gamtaa Oromiyaa fi baankii Awaashitti lakkoobsa herregaa banuun qarshii dhuunfaa isaaniitiif oolu sassaabbachaa jiraachuu dhugaa bira gahamedha. Deeggarsi uummataaf godhamu karaa beekamtii mootummaatiin qofa akka ta'e beekuun uummanni holola kanarraa of qusachuu qabaan dhaamsa keenyadha. Akka Oromiyaatti deeggarsi uummata miidhameef godhamu karaa buusaa gonofaatiin akka ta'e hubatamuus qaba. Projektiin haroo wancii eebbifamuuf ga'eera jedhame. Projektiin hawwata turizimii haroo wancii sadarkaa biyyaalessaatti gabataa Lahagar jedhamuun waggootan lamaan darban keessa qarshii biliyoona 10 waliin hojjetamaa ture eebbaaf ga'eera jedhame. Bakki hawwata turizimii kun bara 2014 mandara filatamtuu turizimii addunyaa ta'uun filatamuun ishee ni yaadatama.
Pirojektiin kun sadarkaa idil addunyaatti karaa qulqullina qabuu fi hawwataa ta'een waan hojjetameef hawwatiinsa tuurizimiif qabu daran kan dabaludha jechuun ministeera aadaa fi ispoortii federaalaa obbo Qajeelaa Mardaasaa himaniiru. Dr. Abiy Ahmed hojii pirojektii haroo wancii daawwachuuf miilaan karaa fagoo deemanii dhaquu isaanii uummanni naannoo pirojektichaa jiran dinqisifachuu isaanii nutti himan. Dr. Abiy Ahmed hoogganaa addunyaatti nu beeksiseef kabajaa fi ulfina guddaa qabna jechuunis uummanni kun himaniiru. Dr. Abiy Ahmed kutaa magaalaa Lidataatti bakka ispoortiif oolu istaadiyeemii eebbisan. Dr. Abiy Ahmed kutaa magaalaa Lidataatti argamuun bakka ispoortiif oolu istaadiyeemii eebbisan. Dr. Abiy Ahmed saganticha irratti haasaa taasisaniin hundinuu gama isaatiin hojjetee agarsiisuudhaan ta'ee argamuudhaan akkasumas fakkeenya gaarii ta'uudhaan itti gaafatamummaa isaa yoo bahe Itoophiyaan biyya dargaggootaa waan taateef sanyii gaariin har'a facaafne bor bu'aa gaarii fida jedhan. Kanaaf immoo bakki ispoortiif oolu kutaa magaalaa Lidataatti eebbifne agarsiiftudha jechuun Dr. Abiy Ahmed dubbataniiru. Bakki ispoortii kun baroota dheeraaf uummata kutaa magaalichaan gaafatamaa kan ture yoo ta'u, yeroo ammaa kana galii kitaaba dhaloota ida'amuutiin kan hojjetamee xumurame ta'us himameera. Ajajaan labsii ariifachiisaa waliigalaa haala yeroo naannoo Amaaraa gamaggamuun kallattii fuulduraa kaa'e. Ajajaan waliigalaa labsii ariifachiisaa haala waqtaawaa naannoo Amaaraa jiru gamaggamuun naannichatti hojii labsii ariifachiisaan hojjetame bu'a qabeessa ta'uu beeksise. Adoolessa walakkeessa irraa kaasee naannoo Amaaraatti nageenyi uummataa boora'ee kan ture hojii raayyaa ittisa biyyaa fi deeggarsa uummataa waliin taasiseen amma naannichi gara nageenya isaa duraatti deebi'aa jiraachuu miseensi ajajaa waliigalaa labsii ariifachiisaa Dr. Mangashaa Faanta'uun miidiyaaf ibsa kennan. Kumaandi poostiin uummata naannoo Amaaraa iddoo adda addaatti mariisiseen uummanni nageenya akka barbaaduu fi mootummaa waliin ta'ee nageenya waaraa fiduuf cimee hojjechuu akka qabu hubatameera jedhame. Finxaalistoonni nageenya uummataa dhorkan akka duguugamaa jiran Dr. Mangashaan dabalataan ibsaniiru. Pirezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping murteessummaa Itoophiyaa miidiyaatti ifa godhan. Pirezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed torbee darbe keessa karaa adda ta'een keessummeessaa akka turan beekamaadha. Xi Jinping miidiyaaf ibsa kennaniin Itoophiyaan Afrikaa bahaa irratti biyya murteessituu waan taateef hariiroo ol aanaan waliin hojjechuu akka barbaadan dubbatan. Haaluma kanaan waliigaltee misooma adda addaa mootummaa Itoophiyaa waliin mallatteessanis yeroo gabaabaa gidduutti akka gara hojiitti seenanis himaniiru. Egaa dhaggeeffattoota keenya amma immoo bal'inaan oduu biyya alaatti dabarra. Yuukireen hir'ina diroonii waraanaa qabaachuu ishee yaaddoo keessa akka ishee galchee ibsite. Yuukireen waraana Raashiyaa waliin taasisaa turteen diroonii 10,000 ol akka jalaa barbadaa'ee dubbatti. Chaayinaan Yuukireenii irratti qoqqobbii waan gootee jirtuuf hir'inni diroonii Yuukireeniin quunnamee jiru yaaddoo guddaa keessa akka ishee galche himaa jirti. Gabaasni kan Ajaayinsi Piraasiidha. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduuwwan keenya guyyaadhaa kanuma ture nu wajjin turaan affeerraa keenyadha. Turtii gaarii.